Yeroo tokko bosona keessatti kurupheen yeroon da'umsaa ishee ga'e ilmoo dhaluuf wallaansora jirtu takkatu akka tasaa naannoo ishee yoo mil'attu fuuldura ishee garba. Duuba isheetiin namichi adamsu tokko xiyya itti aggaamaa gara cinaatti yoo naannoftu leenci beela'aan hamoommataa ennaa jiru ni argiti. Kun osoo hin hanqatin dabalatas duumessi rooba hamaa baatee bakakkaa waliin balaqqeessaa didirrisuun samiitti dukkaneessa. Bakakkichi hamaa waan tureef bosonicha dhahuun ibidda bosonatti kaase. Maali yaa gootu? Gara fuulduraatti kaattee jalaa akka hin baane garbi guddaan ishee fuuldura jira. Duuba ishee namichi adamsu. Cinaa ishee leenca. Gara bosonaatti miliqxee akka hin seennellee bosonichatti ibiddi qabatee jira. Kana irratti dhukkubbiin da'umsaa miixuu hamaa irra jirti. Kuruphittiinis dhiphina kana hunda keessa taatee xiyyeeffannoo ishee gara waan gochuu dandeechuu qofatti deebisuun kan hafe waaqayyootti kennuun waa'ee daa'ima ishee isa dhalachaa jiru qofa yaaduu eegalte. Namichi adamsu sunis adamsicha innaa qophaa'ee xiyya isheetti gadhiisuuf jirutti akka tasaa balaqqeen bakakkaa ija isaatti boon xiyyicha gara leenca beela'aa sanitti gadhiisee ajjeese. Duumessichi samii gurraachesses roobuu jalqabuun ibidda bosonaa balleesse. Kurupheen dhiphinaan qabamtee turtes nagaan of kaluun gara jireenya ishee isa duraatti deebite. Al tokko tokko karaan bahiinsa keenyaa furmaanni rakkoo keenyaa kan nuuf qophaa'e karaa nuti itti yaadne yookaan itti dhiphanneen osoo hin taane faallaa isaa kan waaqayyoon nuuf qopheesse ta'ee ni argina. Jireenya keenya keessatti qormaanni hamaa fi dhiphinni nutti marsuu danda'a. Yeroo sana wanti ofii keenyaan furuu dandeenyu irratti xiyyeeffannootii kan hafe abbaa furmaata hundaa kan ta'e rabbii keenyatti haa kennannu. Yaadadhu yeroo hundaa qormaata jabaatu narra jira jettee qormaatawwan sanii beekamtii kennuu irra mootii qormaata jajjabaa fi furmaata dararaa jireenyaa kan ta'e waaqayyoo qaba jecha dhiphinoota keenya yaa salphisnu. Eeyyen namni kamuu hojiilee dinqii waaqayyoof wabii yoo barbaade jireenya isaa caalaa ragaa hin argatu. Dararaa jireenyaa keessatti jajjabina kan nuuf ta'u waaqni qulqulluun dinqii hojjechuun amala isaati waan ta'eef yeroo hundaa jiruu keenyaaf ajaa'iba sana hunda hojjechuun har'aan nu gahuu isaa yaa yaadannu. Iddoo har'a geenye kana namni ni geechan jedhee yaade jiraayyuu dararaawwan sana hunda keessaa kan nu dabarse isa. Eenyutu kanaaf nu yaade? Nutti kan mul'atu xiqqoodha. Kan beeknu baay'ee biicuudha. Beeknus beekuu baannus jijjiirama kan hin finne nama ta'uun keenya, namummaa filatamuun keenya balaa caalu irraa akka nu eegu yaa hubannu yaa qalbeeffannu. Kan nuuf ta'e gonkumaa akka hin daganne. Eenyu halkan innaa rafu funyaan isaa keessa ilbiisonni akka hin seenne eegee kan beeku. Eenyu afaaniif gurra isaa ilbiisota irraa eegee kan jireenya isaa har'aan gahate. Kanaaf hojiin waaqayyoo dinqii kan ta'eef hanga galateeffannuun akka nuuf dabalamu akka hin irraanfanne. Hanguma qoramnuun karaa dabarre sanis akka hin daganne. Yeroo hundaa bakka jirrutti ogummaa waaqayyoof balbala keenya yaa bannu. Hojii dinqii waaqayyoof of yaa qopheessinu. Nuti warra dabarru keessatti hojii hin dabarre kan hojjetu rakkoowwan keenya ol kan ta'e dhiphina keessa kan nu baasu hidhaa keenya kan nu hiiku waaqayyoo qofa akka ta'e yaa hubannu yaa beeknus yaa qalbeeffannus. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan hanga ol garuutti nagaan naaf tura. Baay'ee.